Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaan keenya kibxataa eegalee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kenniinsa deeggarsa namoomaa irratti yaada mootummaa Itoophiyaa kabajuu akka qabu Obbo Redwaan Hussein himuu fi dubbii ijoo ibsa mootummaa Itoophiyaa irraa. The UN and other entities of our partners have to comply to that. Qaamni deeggarsan kenna jedhu kamiyyuu qajeeltoo mootummaan baasuun deemuu qaba. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres haalli naannoo Tigraay ammallee akkana yaaddeessetti jira jechuun. Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa wal'aansa onnee Dubaayitti argachaa erga turee biyyatti deebi'eera. Fayyaan kee akkamii jennee gaafanneerra. Lawchi onnee kiyyaa haga barbaachisurraa gadi bu'eef surgery sangoleetan dhina fayyeetan galata rabbii. Odeessaalee biroos qabnaan Galaanaa Balay nu waliin tura. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres haalli naannoo Tigraay ammallee akkana yaaddeessetti jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa naannicha keessatti olaantummaa seeraa akka deebisuus gaafataniiru. Guutuusaa Hamzaa Huseentu isinitti hima. Kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti kabaji mirga namoomaa osoo hin tuqamin hatattamaan olaantummaa seeraa kabachiisuun akkaan barbaachisaadha jedhe dhaabbati biyyoota gamtoomanii. Ibsa guyyaa wiixataa kaleessaa baheen barreessaa olaanaan dhaabbatichaa Antonio Guterres haalli yeroo ammaa naannicha keessa jiru daran yaaddessaadha jedhan. Kanneen daangaa cahanii Sudaan galaniin alatti naannoodhuma Tigraay keessatti namoonni hedduun gargaarsa namoomaa akkaan barbaadu. Kanaafis ulaan gargaarsa namoomaa danqaa malee akka banamu gaafataniiru qondaalli olaanaa UN kun. Torban darbee aangawoonni Itoophiyaa hojjettoota gargaarsaaf ulaa akka banan waadaa galanii turan. Akka Antonio Guterres jedhanitti dhaabbati isaanii kaka'umsa gamtaan Afrikaa fudhatee ka'e gargaaruuf qophiidha. Kana malees humna keenya guutuu fayyadamuun baqattootaaf kanneen buqqa'aniif akkasumas hawaasa muddama keessa jiran hundaaf gargaarsa gochuuf yeroo kamuu caalaa qophiidha jedhan hoogganaan kun. Ibsa dhiyeenya kana baasaniin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad karoorri mootummaa federaalaa naannichatti seera kabachiisuu fi hooggantoota TPLF seeratti dhiyeessuudha jedhan. Yaada hooggantoota TPLF waliin taa'anii mari'achuu ammas irra deebiin kuffisaniiru. Lolli mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi humnoota TPLF waliin sadaasa 4 eegalee humnoonni mootummaa federaalaa torban darbee magaalaa Maqalee galuu isaanii ibsuu hordofee ministeerri muummee Abiy Ahmad lolli xumuramuu ibsaniiru. Kanneen 40,000 ol ta'an lola kanaan qe'ee isaanii dhiisuun Sudaanitti kabaqatan yoo ta'u kanneen dhibbaan lakkaa'aman ammoo lubbuu isaanii dhabaniiru. Erga lolli kun ji'a darbe keessa eegalee as bakka hedduutti malli quunnamtii waan adda citee jiruuf odeeffannoo mirkanaa'aa argachuun daran rakkisaadha. Mootummaan Itoophiyaa hojjettoota eejensii gargaarsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii deeggarsa namoomaa kennuuf naannoo Tigraayitti ergaman irratti dhukaafamuu amane. Dubbii himaan odeeffannoo labsii yeroo muddamaa naannoo Tigraay Ambaasaadder Redwaan Hussein haala yeroo ammaa naannoo Tigraay ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kennaniin kana himan. Dabalataanis opereeshiniin naannichatti gaggeeffamaa ture gara dhumaatti dhiyaateeraa jedhan. We are now with our last and sustaining phase of the operation, which mainly is... Yeroo ammaa opereeshinii xumuraa irra jirra. Amma xiyyeeffannaan shakkamtoota seeratti dhiyeessuu, mootummaa yeroo dhaabuu, sochiileen dinagdeef hawaasummaa itti fufuu mirkaneessuu, tajaajila hawaasummaa kanneen akka manneen barnootaaf fayyaa itti fufsiisuudha. Magaalotaa fi aanaalee naannochaa hedduu keessatti bulchiinsi yeroo hundaa'eera. Magaalota gurguddoo akka Maqalee, Aksumii fi Addigiraat qofatu nu hafu. Isaan keessattis yeroo gabaabaa keessatti mootummaan yeroo fi lafa qabata. Isaan booda mariin gadi bu'ee hawaasa waliin ni eegalama. Dhimmi ijoon biraan misoomawwan mancaan deebisanii ijaaruudha. Misoomawwan bu'uuraa kanneen akka telekoomiif ibsaa addaan cituu qofa osoo hin taane bakka hedduutti waan barbadaa'aniif isaan deebisnee hojjechuun hojii ijoodha. Kana sirreessuuf gareen addaa gara Maqalee, Aksumii fi Addigiraat ergameera. Daandiiwwanii fi riqichoonni barbadaa'an yeroo itti aanan keessatti ni ijaaramu. Hojiin kun ammoo ji'oota illee fudhachuu mala. Obbo Redwaan ibsa isaanii keessatti haga ammaatti aangawoota olaanoo TPLF ajaji hidhaa irratti ba'e keessa warra to'annoo jala oolanii fi kanneen ammallee hin qabamin ilaalchise yaada kana kennaniiru. Apprehending the criminals, as you might have been aware, few of the
senior leadership have already been. Waa'ee harka kennannaa namoota adamsamaa jiraniin wal qabatee baay'een isaanii harka kennataa jiru. Afyaa'ii duraanii mana maree Federeeshinii Aadde Keeriyaat Ibraahimii fi bulchaa itti aanaa duraanii naannoo Tigraay Ambaasaadar Addisuu Baaleemaa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Isaan kunniin poolisiidhaan to'atamanii yaada isaanii kennaa jiru. Yeroo muraasaan booda yaada isaanii hawaasi bal'aan ni dhagaha. Barbaachi warra kaaniis itti hufeera. Loltoonni keenya eessa akka isaan jiran adda baasaniiru. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti harka kennachuu danda'u jennee amanna. Before most of them would be apprehended. Kenniinsa deeggarsa namoomaa ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa UN waliin waliigaltee mallatteessee ka jiru ta'us tibba kana hojjettoota dhaabbatichaa ajaja mootummaa kabajuu dhaban irratti dhukaafamuu fi hidhamanillee akka gadhiifaman himaniiru. With regards to humanitarian action, disbursement of food and medical items have already begun last week. Gargaarsa namoomaa wal qabatee gargaarsi nyaataa fi meeshaalee wal'aansa fayyaa ergamuu eegaleera. Torbee darbee magaalota xixiqqoo keessatti gargaarsi jalqabamee ture. Torbee kana immoo magaalota gurguddoo keessatti eegalleerra. Asirratti akka ifa ta'u ka barbaannu wayita sochii kana eegallu opereeshinichi guutummaatti mootummaa Itoophiyaan akka to'atamuudha. Itoophiyaan mootummaa mataa ishee qabdi. Mootummaan ammoo nageenya lammiisaa mirkaneessuuf dirqama qaba. Deeggarsi yoo humna mootummaan ol ta'e qofa barbaadama. Mootummaan qaama kamirraayyuu deeggarsa hin fedhu. Wayita mootummaan deeggarsa namoomaaf haala mijeessuu eegalu dhaabbileen idil addunyaa kanneen akka UN seenanii deeggaruu danda'u. Kunis qindeessummaa mootummaatiin ta'a. Naannoo deeggarsi barbaachisutti rakkoon nageenyaa jiraachuu wayita adda baasnus dhaabbileen UN kana hubachuu qabu. Hojjettoonni UN kanneen ukkaanfamanii fudhataman akkasumas kanneen rasaasitti dhukaafamee qabaman jiru. Bakka deemuun irra hin jirre waan deemaniif kun isaan mudate. Qaamni deeggarsan kenna jedhu kamiyyuu qajeeltoo mootummaan baasuun deemuu qaba. Qaamoleen raayyaa ittisa biyyaan lolaa turan ammallee harca'anii riphanii lolaa jiru. Hoggansa qindaa'aa dhabanis bosonaa fi hawaasa keessa bakka dhokatanii dhukaasa banaa jiru. Kanaafuu miidhaa geessisuu malu. Waan kana ta'eef qaamni idil addunyaa gargaarsa namoomaa kennu kamiyyuu raayyaa ittisa biyyaan dabaalamee socho'uutu irra jiraata. Our humanitarian assistance has to be escorted with defense forces. Mootummaan Itoophiyaa miidiyaaleen idil addunyaa fi dhaabbilee gargaarsaa yoom gara naannichaa seenanii akka gabaasaniif gargaaran akka hayyamu isa gaafatamaniifis deebii kanatti aanu kennan. We will allow independent investigation when we feel we fail. When Ethiopian government feels that it failed. Qorattoota walabaaf kan iyyamnu yoo ofii keenya qorachuu dadhabne qofadha. Mootummaan Itoophiyaa sakatta'iinsa geggeessuu yoo dadhabe gaafa sana warri kaan akka nu tumsan affeerra. Itoophiyaan mootummaa hojiirra jiru hin qabdu jedhanii yaaduudhaan waan mootummaan kana gochuu hin dandeenyeef deemnee raawwanna jedhanii yaaduun ammoo mootummaa kana xiqqeessuudha. Itoophiyaan mootummaa jabaa biyya bulchuuf ga'umsa qabuun bulaa jirti. Deeggarsa qaama kamiyyuu hin feetu. Kanaafuu qaamni kamiyyuu hanga nuti affeerrutti eeguu qaba. Waa'ee keenya irratti qaamni nurra nuuf dhimmamu hin jiru. Miidiyaaleen akka seenanii gabaasan eeyyamuudhaan wal qabatee kana hanga ammaatti dhowwineef nageenya amansiisaan waan hin jirreefi. Ammaaf gaazexeessitoonni magaalota akka Qobboo fi Gondar akkasumas naannolee magaalota kunneenii deemanii akka hojjetan haala mijeessaa jirra. Ittaan sun ammoo wayita mootummaan yeroo fi bakka qabatu haala mijeessaa deemna. Kanarraa kanaaf iddoo nageenya amansiisaan hin jirretti yoo gaazexeessitoonni akka seenanii hojjetan eeyyamne rakkoo biraadha. Namni sirriin irraa odeeffannoo argatanis hin jiru. Ajajoota waraanaa qofa ka jiran. Isaanirraa odeeffannoo argamurra ammoo qaama bulchiinsaa sirrii eeganii irraa odeeffachuu wayya. Kanumaaf miidiyaa dhowwine malee sababi biraan hin jiru. For your safety and then for the right information to be garnered from the right person. Gama kaaniin hoogganaan Komishinii To'annoo Balaa Biyyaalessaa Itoophiyaa ka hojii dhiyeessii deeggarsa namoomaa olaantummaan hooggananii obbo Mitikuu Kaasaa waltajjiidhuma kanarratti ibsa kennaniin ammatti deeggarsi nyaataa fi wantoota nyaatamaniin ala jiru uummata naannoo Tigraay keessa jiru 250 ergamuu himan. Eertiraan hordoftoota amantii Jehovah Witness 28 haga waggaa 26 hidhaa keessa turanii yeroo hidhaa isaanii xumuran hiikte akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1994tti miseensonni waldaa kiristaanaa kanaa marti lammummaan isaanii irraa mulqamee ture hordoftoonni seeratti osoo hin dhiyaatiin hidhaaf saaxilamanii turan. Saayintistiin Iraan kadhuma baatii darbeetti Teeraaniin alatti konkolaataa keessatti ajjeefaman Mohazan Fakhrizadeh meeshaa waraanaa dandeetti namtolchee artificial intelligence'n deeggaramuun ajjeefamuu qondaalli biyyattii himan. Saayintistiin niwukileeraa kun osoo konkolaataa keessa jiranuu meeshaa waraanaa saatalaayitiin to'atamuun ajjeefaman jechuun ajajaan eegdota warraaqsa biyyattii beeksisan.
Lammiin France handaaqoo kormaa ajjeese ji'a 5 keessatti yoo akka biraa raawwate akka hidhamu itti murtaa'e. Namni kun sagaleen handaaqoo laasaa na jeeqee jedheet rasaasaan erga dha'ee ajjeese booda sibiilaan waraanee keessa baase. Pirezidantiin US ka itti aanu ta'uu ka filataman Joe Biden jeneraala sooromarra turan Lloyd Austin ministeera ittisaa gochuun kaadhimmatan jechuun miidiyaaleen US gabaasaa jiru. Namni ganna 67 jeneraal Austin lammii Ameerikaa Afrikaa peentaagoniin dursu isa jalqabaa ta'a. Seenaatarri Arjentiinaa fakkiin Diyaagoo Maaradoonaa qarshii abbaa 1,000 biyyattii irratti akka ba'u yaada dhiyeessan. Taphataan ajaa'ibaa kubbaa miilaa Arjentiinaa Maaradoonaan torbee lamaan darbe ture umurii isaa ganna 60 addunyaa kanarraa ka boqote. Odeessaaleen gaggabaaboo keenya ganumaa odeessa keenya akka xumuraan Dr. Kabajaa Artiist Alii Birraa torban lamaa oliif wal'aansa baqaqsanii yaaluu onnee Dubaayitti erga hordofaa ture booda biyyatti deebi'eera. Wal'aansa godhamaafii ture haala amma fayyaan isaa irra jiruu fi waa'ee hojii aartii fuula duratti maal akka yaadu waa'ee koo Hamzaa Huseenitti himeera. Rakkoo wannaasan qaba kan umriiti kan onnee kana amma lawchii onnee kiyyaa haga barbaachisurraa gatii bu'eef jecha sergerii san godheetan torbaan lama keessatti dhina fayyatan galata rabbiiti. Namoonni amma waa'ee fayyaa keetii yerootti deemtellee baay'ee yaadda'aa turanii ergasii immoo haala nagaa ta'een yaalamtee deebi'uu keellee namoonni baay'ee qoodaa turanii akka ijaatti waan si ilaalaniif baay'ee yaadda'aa turanii ammoo mee haalli fayyummaa kee maalirra jira haala keessa jirtu mee nutti himi. Baay'ee gaariidha galata rabbiiti dhina fayyee galgala lama duraan gale fayyaa nagaan qaba ammaas wanni tokko himuu barbaadu namni rakkatee aliin akkana ta'e namni nu jaalatu kan nu jaalanne hundinuu rakkatina ani fayya galatoomaa rabbi isin naafaa jiraachisu mootummaan naannoo Oromiyaa gargaarsa guddaa naaf godhan Birraa Koofii kan jedhan kubbaaniyaa Oromoo tokko bira dhaabbatee isaan kana hedduun galatoomfachuu barbaada. Ani rabbiin galanni haa galu onnees baqaqsadhee dhufee kunoo fayyaa nagaanii jira. Hayyee Alii keenya amma namoonni kan isaan yaadda'anii sagalee kee baay'ee yaadu. Tarii Alii Birraan kun sagalee isaa kana dhiisuu danda'a moo yoom dhageenya gara fuulduraatti mee akkam sagalee kee kana si'a tokko hawaasa kana dhageessifta moo maal yaaddee jirta mee hawaasaan maal jetta mee? Dhugaadha galata rabbiitii fayyaa qabaadheetin waggaa 56 ol tajaajila muuziqaa afaan kiyyaa kanaanis hojjedhee ammas sooromee xurataa galeetin jira amma wanni na gammachiisu wanni guddaan artistoota akka gudii baay'ee maas jeccimoo waan arganne jecha galata rabbiiti jedheetan artistoota kana jajjabeessuu nurra jira. An gara kootiin sirbootuma duratti sirbame fa'aa waan teknooloojiin fide kana wajjin xiqqoo gaggabaleetiin jallattisa jedheetiin yaadaa ture haala politikaatii fi ilaalcha namaa waan jijjiirameef jecha dhaamsaan ani dhaamaa ture dhaamsaan ani dabarsuu barbaachisan akka gufuu miti ta'ee na dhaabe malee garuu ijoolleen akkaan siin jedhe ijoolleen keenya jiran bakkumaan ani wannoo godhu isaanuma kana akka gaarii dhaggeeffachaa deeggaraa jiraachuun akka Alii Birraatii fi hundumaa goota keenya haa caaluu hundeessaatiif guddisaa addunyaattis jara wareegaman eenyummaa ofiitii fi wanta guddaa kaffale isaan kun hundinuu artistoota rabbiin boodarratti nu badhaasee jira. Amma ijoollee akkasanii baasuudhaafis uummanni keenya kan Oromoo aartii ofii afaan ofii eenyummaa ofii deeggaruudhaan duratti caala wanna ta'uudha qaba. Qiiqii keessa galee wanna jechuudha. Ani gara kootiin akkumaan siin jedhe Hamzaa fi waaniin hojjedhe kanuma duratti san sadarkee mi'eessituu xiqqoo teknooloojii ammaa kana hojii galcheetan haalli jawaa ergaa ta'etti nan gallakkisa ta'eeti yoon jiraannillee isintu gallakkisa jechuudha. Hayyee Alii keenya umurii dheertuuf fayyaa argadhu siin jennaa ulfaadhu. Amiin jedhee galatoomna. Ganaafi bonnisi nama gammachiisa ayyo Oromiyaan hoggayyuu ameessa ittiin bulmaan
seera abbaa. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf jennee qopheessine asuma irratti xumuramaa kan isinii dhiyeessaa ture Galaanaa Balaayee ka qophiilee kan ammoo qopheesse Hamzaa Huseenii odeessaalee keenya biroo marsariitiif fuula feesbuukii keenya irraa argattu waan nu hordoftaniif ulfaadha horaa bula. Biyya Oromiyaa uumaan badhaate handhuura aboo.